السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابجمتو فيديوهات hordoftoota taalima Orootuuf jalatti argamtan welcome shamaar kafuuni hordoftoota kiyyaa bakkuma jirtan maratti nageef rahmanni rabbii kadhuman qabne isin bira haa jiraatu. Alaaf biyya keessaa hunda keessanitti guddaa osoo hin jenne nageenyi kiyya isin haa qaqqabu. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma yeroo darbe viidiyoon kiyya waa'ee kaardii sabaa majjaan hidhatanii akkamitti gara maatii keenyaa biyya keenya firoottan keenya aanaafi keenya ka barbaanne dubbisuuf maatii keenya ijoollee keenya akka feenetti yeroo haajaaf barbaanne akka barbaannetti yaada keenya baanee sirriitti dubbachuu fi maatii keenya dubbisuuf dirqama kaardiin nu barbaachisa. Kaardii sun daarektii bilbiluu osoo hin taane majjaan hidhatanii bilbiluu jechuudha. Majjaanan daqiiqaa dheeraa haasoftaa birriillee xiqqooni. Kanaafuu yaada kan kee dhimma dubbachuu barbaadde maatii kee sirrii dubbisuu barbaadde firoottan kee hunda haala gaariin akka isin fayyadamte viidiyoo isinii qabadhee dhufe. Egaa hordoftoota kiyya warroonni YouTube chaanaala kiyya hanga mana jajjabeessaa turtan galatooma. Laayikii sheeriin hin jiru hordoftoota kiyya. Laayikii sheerii godhaatii viidiyoo kiyya jajjabeessaa sheerii naa godhaa. Sa'aatii narraa kaasaa jira. Warri YouTube chaanaala kiyya kana sagalee kiyya kana dhageetta YouTube kiyya sheer naa godhaa, subscribe laayik godhaa. Sa'aatii narraa kaasaatiin hin jira. Amma waggaa tokko folakkaa gaheetiin hin jira. Waggaa lamallee yoo gahe sa'aatii kaasa. Maatii naaf ta'a isiniin jedhaa. Warroonni dura laayikii sheerii godhaa. Warroonni haarofni amma YouTube chaanaala kanatti dabalamu maatiin kiyya ta'a. Maatii YouTube chaanaala kiyyaa ta'aatii subscribe laayik sheer godhaa. Inni jajjabeessa isiniin jedhaa. YouTube kiyya sa'aatii narraa kaasaa jira. Kanaafuu na gargaaraa sheer naaf godhaa. Facebook irratti, YouTube irratti, Telegram irratti bakka hundatti sheer naa godhaatii na gargaaraa. Viidiyoo kiyya banaa dhiisa. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufe riyaala 115 akkamitti daqiiqaa 300 fi intarneeta meegaabaaytii 10 hanga ji'a tokko itti fayyadamnaa jechuudha. Intarneeta keessan yeroo raftan yeroo dalaytan cufuu qabdan. Maaliif meeseejiin garagaraa yoo bilbila keessan irra seensan intarneeta isin jalaa saabaa jechuudha. Yeroo itti fayyadamtan qofa banaa goota yookaan cuftanii jechuudha. Ji'a guutuu isin egaa akkasitti yookaan banaa yoo dhiiftan meseenjarri adda addaa yoo irra seenu 15tti intarneeta isin keessaa isin jalaa fixa. Riyaala 115 ji'a tokko fayyadamtan. Akkamitti fayyadamtan warroonni sabaa fayyadamtan riyaala 115 itti guuttanii majjaana hiitan akkamii akka hidhattan isinitti argisiisa. Ani itti fayyadamaa jira hanga ji'a tokko daqiiqaa 300 intarneeta meegaabaaytii 10 nafaana tura. Warroonni sabaa fayyadamtan bilbila keessanirra mana meseenjaraa keessa seentanii egaa isinitti argisiisaa meseenjara bilbila keessanitti irra seentanii hordoftoota kiyya isinitti argisiisa akka isin mul'atu jechuudha.
eeffamaa gosoota kiyyaa xiyya kiyyaa argadhee jira. Xiyya kiyya na jalaa eenyu jedhesanii fi egaa amma mana miseenjaraa keessa seenee isinitti agarsiisa. Messenjera mobaayilii keessanii seentanii jechuudha. Amma isinitti agarsiisuuf akkaataa itti fayyadama isaa messenjera isaa argitanii jechuudha. Okay, oroonni isaa fayyadamtan riyaal 115 majjana hanga ji'a daqiiqaa 300 haasa'uuf internet megaabaayitii 10 fayyadamuuf hanga ji'a tokko mana messenjera keessa seenaa. Egaa kun hordoftoota kiyyaa isa kana fakkaata jechuudha. Anamma riyaala 115 haala kanaan hanga ji'a tokko fayyadamaa jechuudha. Sawaa Felix jedha kunoon argitanii daqiiqaa 300 Itoophiyaa akka barbaadanitti bilbilattanii anamma isa kanaan fayyadamaa jechuudha. Interneetan qabu fi kiyyaa guutee haala kanaan hanga ji'a fayyadama. Namni hundi mana interneetaa hin argatu. Ka argattan carraa keessanii mana tokko interneet hin jiru jechuudha. Baasii keetii interneeta guuttatta. Ani haala kanaan fayyadamaa kunoo daataa interneeta GB 10 daqiiqaa 300 maatii keessan hanga ji'a tokko akka barbaadanitti jechuudha. Hanga ji'a tokko isinii gahaa jechuudha. Matalaan ani torbeen daqiiqaa 30 maatii keessan ijoollee keessan mulu akka barbaadanitti dubbistan. Torbeen daqiiqaa 30 torbee hanga ji'a tokko haala gaariin isiniif gahaa jechuudha. Daataa yeroo itti fayyadamtan cufuun dagatina. Isiniif gala jedheetiin yaada hordoftoota kiyyaa haalli itti fayyadama isaa gubbaa kanatti 900 barreessitanii eegas jala kanatti awwala egaa biriitti guutanii geessitanii gabrii riyaala 150 kaardii bitattanii itti guutanii geessitanii torbaatama kun akka isinitti mul'atu iddoo xiyya sirrii ilaalaa hordoftoota kiyyaa. Awwala irraa hanga jalqabaa sirrii yoo ilaaltan haaluma salphaan isinii galaa jechuudha. Eega kaardii itti guuttattanii bilbila keessan keessaa qabaattaniin booda 95 itti achi ergitan. Egaa meseejii yoo isiniin deebine yoo meseejiin akka nama isinii argise kun isinii deebi'e isinii deebuu dide 8 barreessitanii sandiitti achi gootanii jechuudha. Awwala eegaa kaardiitti guuttanii geessanii gubbaa kanatti 900 barreessitanii dhiifama hordoftoota kiyyaa haasaa irra deebitaa jechuun tokko namoonni tokko hiikfatanii jira. Ati siif galee fi irra fiidan kan dafee hin galleefitu jira. Maaliif aslanuma namni waa baratu namni waa qabatu nama obsa qabuu fi nama tokko obsaan dhageeffatu. Haasaa dheeratee fi dubbii irra deebi'amee hin hifatin yoo san sii gala. Maaliif takkaan irra fiigan namaan galu. Anillee akkanuma yeroo jalqabaatiif jechuudha. Yeroo yuutuubii kana yeroo viidiyoo nama tokko marraa lama viidiyoo san irra deebi'ee caqasa. Maaliif akka sirriitti naa galu. Amma daddafanii irra fiiganii wanti dagatan hin dhabamu. Kanaafuu gubbaa kanatti eega kaardii birrii guuttattanii geessitanii 900 barreessitanii jalatti 95 kanatti argitan. Kuni baada birrii riyaala 115 guuttanii geessitan. Eegas lakkoofsa 88 lakkoofsa 8 marraa 4 barreessitanii yoo itti argitan kun haala kanaan meseejii akkanaa kana riyaala 115 daqiiqaa 300 jedhattee jirtaa. Daataa megaabaayitii 10 jedhattee jirtaa. Kan jedhu kun haala kanaan meseejii akkanaa kana isin erga. Meseejii akkanaa kana yoo isin erge riyaala 115 san bilbila keessan keessaa fudhatee daqiiqaa 300 Itoophiyaa bilbilatu megaabaayitii 10
intarneeta fayyadamu isiniif kenna jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya barumsi kiyya irraa viidiyoon an har'a isin qabadhee dhufe kana fakkaata. Haala kanaan itti fayyadamaa maatii keessan warri intarneeta hin qabne hanga ji'a tokko haala kanaan fayyadamaa. Riyaala 100 daqiiqaan 300 nuuf gahaadha akka barbaadetti. Nama ijoollee kiyya akka barbaade dubbisaa, haadha kiyya akka barbaade, maatii kiyya firoottan kiyya akka barbaade akka barbaadetti dubbisaa jechuudha. Isinillee haala kanaan irraa fayyadamaa. Namni hin beekne baay'ee jira, sheer godhaa fi dabarsaa. Ka beektan sheer godhaa, kan beekne baay'ee jira. Kana majjaana kana quba hin qabne baay'ee jira ammallee. Kanaafuu akka irraa fayyadaman sheer godhaa fi waan ofii kiyya irraa fayyadamee arganillee asiin dura yeroo kana majjaana kana quba hin qabne baay'ee miidhamaa ture birrii kaardii sawaa kanaatiin jechuudha. Birrii itti butanii ala tolde maatii ofii bituun rakkisaadha biyya namaa keessatti. Kanaafuu majjaana kana caalaa ammallee biyyoota 21 biyyoota biraa obboleeyyan keessan hiriyaan keessan waan jiruuf matalan Joordaan, Yemanii, Kuwait, Oomaan biyyi garaagaraa bilbilatuu hin dandeettan jechuudha. Majjaana amma hidhame kanaan jechuudha. Biyyoota 21 bilbilachuu ni dandeettan. Itoophiyaa wajjuu jechuudha. Haala kana majjaana kana hidhadhaatii itti fayyadamaa isin jedha hordoftoota kiyyaa isa kana fakkaata. Viidiyoon kiyya kanarraa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Gaheen keessan subscribe, like, share na godhan jajjabeessuudha. Ani viidiyoo nama fayyadu qabadhee isinii dhufa. Nagaan naa tura hordoftoota kiyyaa. Maatii naaf ta'uu hin dagatinaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaatti.